Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. Raadiyoon daandii haqaa torbanitti guyyaa afurii afaan Oromoon guyyaa sadii roobii kamisaaf sanbata kan isiniif dhiyaatu yommuu ta'u, sagantaan afaan Amaaraa guyyaa kibxataa isiniif kan tamsaatudha. Raadiyoon daandii haqaa sagalee hawaasa musliimaa bal'aati. Kun sagantaa raadiyoo daandii haqaati. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. كبجمتوتا دغيفتوتا خردفتوتا سغنتا راديو داندياكا بغا غمدن بغولمان غمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جرتن nageenyi keeysan badhaadha daadoo babaaroo namaasa'ii keeysan nagaa diqqaa guddaan nagaa ardaan keeysan nagaya qe'een keeysan nagaa oolma bultiin teessan nagaa yooyaa jennee harka fuune. Kun tamsaasa sagantaa raadiyoo daandii haqaa kutaa 95ffaadha. Sabtambar 12 2015 akka lakkoofsa biyya keenyatti fulbana tokko bara 2008 tokko jennee jalqabne. Zulqidaan har'a guyyaan 30 1436 guyyaa sabtii sagantaa isiniif tamsaatudha. Kabajniif jaalalli isiniif qabnu kan onni keenyaarraa madditee bakka isin jirtanutti tabbeenniif lageen qaxxaamuranii isin haadha qaban. Maatiiwwan koree fala barbaadduu hawaasa musliimaaf obboleewwan keenyaa akkasumas jaalleewwan isaanii hawaasa musliimaa qabsoo nagayaa kana finiinsaa jiru kan biyya keessaaf biyya alatti argamu hunduma keessanuu baga gammaddan baga walumaan gamman. Akkasumas obboleewwan keenyaa kofalee irraa hidhamanii waggoottan lamaa oliidhaaf roorrifamaa turan guyyaa har'aa isaan 19 bilisaan lakkifaman mootummaan dhiifama goonee jirra jedhee gara mana isaaniitti guyyaa har'aa maatii isaaniitti walitti makamaniiru. Kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya sagantaa keenya guyyaa har'aa qindeeffannee qabannee istiidiyoo seennee jira. Qophiilee keenya guyyaa har'aa keessatti oduuwwan jijjiiran kan fageenyadhaan tokko tokkoodhaan kan xiinxallu ta'a. Sagantaa guyyaa har'aa kan qindeessinee isiniif gaggeessinu an obboleessa keessan Hamzaa Booranaa fi obboleessa keenya Abbaas Ibn al-Islaam gama kutaa teeknikaatiin obboleessa keenya Abul Khayrin wajjin tura. Mee obboleessa keenya Abbaas Ibn al-Islaam istiidiyoo ana wajjin jira. Innis nagaya san gaafata. Jazakallahu obboleessa keenya Hamzaa. Kabajamtoota dhageeffattoota raadiyoo daandii haqaa assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Baga gammaddan isiniin jedha. Akkasumas maatiiwwan koree keenyaa ka obboleewwan keenya irraa hiikaman kaagar shaashamannee irraa hiikamaniiti gama kofolee irraa hiikamaniiti maatiiwwan koree keenyaa fi obboleewwan keenyaa baga gammaddan isiniin jedha. Assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatu. Inshaallah guyyaa har'aa qophii keenya kan har'aa keessatti obboleessa keenya Hamzaa wajjin ta'uun odeeffannoo kan dhageenye fi akkasumas odeeffannoowwan tokko tokko kan argan wajjin ta'uun dhiyeessina akka nu hordoftan isin gaafan. Barakallahu fiik jazakallahu khairan obboleessa keenya Abbaas. Inshallah biiznillah sagantaawwan keenya guyyaa har'aa keessatti sagantaa oduuwwan jiranii fi akkasumas barnoota aqiidaa qulqulluu fi obboleessa keenya Abbaas Ibn al-Islaam mata duree hikmaa dhokfame jedhuudhaanis qophii nuuf qindeeffate qaba. Sagantaawwan kan qindeeffannee isiniif dhiyaannee jira. Hamma xumura sagantaa keenyatti nu wajjin turan affeerra keenya. Ceesisaa nashiida kanaan booda deebinee wal argina. Faaruun keetii yaa Rabbana فارون كيتي يا ربنا كان دون كل زمن جراتو ملئ فارون كيتي يا ربنا كان دون كل زمن جراتو ملئ لك الحمد يا ربنا كان دون كل زمن جراتو ملئ فارسيتي سجمرا هندم تبرا وبرا ولتقلي فارسيتي سجمرا هندم تبرا وبرا ولتقلي رزقي هندن ولا في سي نما وباسي ناچيسي كانو دبله رزقي هندن ولا في سي kabajamtootaaf dhageeffattoota hordoftoota keenyaa
mootummaan abbaa irree wayyaanee qaamee 6,2007 guyyaa kaleessaa irratti odeeffannoo raadiyoon faanaa dabarseedhaan koreewwan galmee ustaas Abubakar Ahmed jalatti himatamaniidhaan namoota 6 dhiifamaan lakkisee jira. Odeeffannoon jedhu guyyaa kaleessaa gama toora raadiyoo faana gubbaadhaan hawaasa bal'aadhaaf dhaqqabee jira. Nutis dhageeffattoota keenyaaf gama toora feesbuukii keenya gubbaadhaan odeeffannoo kana dhaqqabsuun keenya kan yaadatamuuf kan beekamudha. Mootummaan abbaa irree ustaasotaaf obboleewwan keenya waggoottan dheeraa eegiroorrisaa tureen booda adoolessa 27tti murtee adabbii waggaa 22 hamma waggaa 7tti irratti murteessuun isaanii yaadatama. Adabbiin isaan irratti murteeffame kun seeraan ala ta'uu isaa hawaasni kan balaaleffachaa ture ta'uunis ni beekama. Ibsa ejjennoo kallattii adda addaan bahuunis ni beekama. Guyyaa kaleessatti mootummaan akka guutuu biyyoolessatti namootaan 230 ol ta'aniidhaaf warroottan siyaasa keessa turan, warroottan dhaabota adda addaa gubbaa turan bilisaan lakkisee yookaan dhiifama godheef jira jechuudhaan warroottan mootummaan dhiifama godheef jedhe keessaa Ustaas Yaasiin Nuuruu adabbii waggaa 22 kan itti murame, Artist Muniir Huseen adabbii waggaa 18 kan itti murame, gaggeessaa waltajjii Awliyaa obboleessa keenya Saabir Yirguu adabbii waggaa 18 kan itti murame, gaazexeessaa Abubakar Alamuu adabbii waggaa 18 kan itti murame, Ustaas Bahar Umar adabbii waggaa 7 kan itti murame, obboleessa keenya Muraar Shikur adabbii waggaa 7 kan itti murame. Obboleessi keenya Jaaffaan hamma ammatti maqaan isaa nuun dhaqqabne. Obboleewwan keenya kunniin haala dureen beekamneen qaamni mootummaa dhiifama isaaniif godhee jira jechuudhaan akka isaan hiikaman murteessee jira. Dhiifama isaaniif godhee jira jechuun maal jechuudha? Obboleessi keenya Abbaas nu wajjin jira. Oduun kun hammamillee kan nama gammachiisu ta'us keessa isaa ergaa guddaa qaba. Obboleewwan keenya ustaasonni keenya nuuf hiikamuun duraanis balleessa kan hin qabne, duraanis cobbuudhaan yakka takka malee hundumtuu isaanii kan hidhaman, isaan kana bilisaan dhiisuudhaan, isaan kan mana hidhaa keessatti tursuudhaan, isaan hiike kanas immoo dhiifama isaaniif godhee jira jedhee mootummaan dubbachuun isaa mul'ate jira. Obboleewwan keenya kun odeeffannoo kana hin dhageenye. Odeeffannoo kan dhagaan guyyaa har'aa fulbana tokko mana hidhaa bakka jiranitti. Obboleessi keenya Abbaas mootummaan dhiifama isaa jira jechuun maal jechuu barbaadeeti? Jazakallah obboleessa keenya Hamza. Odeeffannoon dhiheenya kanatti kaleessa dhageenya kun kan hedduu nama ajaa'ibsiisuu fi akka lamatti ilaalaan gama takkaan namas ni gammachiisa, gama takkaan ammoo eegi deebine ilaalle inshaallah ammoo qabsoon keenya finiinee deemaa jiraatu kana, qabsoon keenya sochiin keenya yeroo ammaa kanatti bifa biraa qabatee bifa addaa hojiin agarsiisutti seenu kan mootummaa rifachiise ta'us ni calaqqisa. Qabsoo kana ammoo duubatti deebisuuf, qabsoo kana ammoo ummata dagachiisuuf, ummanni gammadne jedheetiin akka ummanni dagatu godhuuf fakkaata. Guyyaa kaleessaa akkuma raadiyoo faanaa irratti arginetti hin dhugeeffanne ture. Maaliif eegi jettee miidiyaan kun miidiyaa mootummaa Itoophiyaati. Miidiyaa mootummaa wayyaanee waan ta'eef ani gama kootiin jalqaba irratti hin dhugeeffanne ture. Maaliif kijibaan waan duraan beekamaniif hagas mara deemeetiin hin dhugeeffanne ture. Eeguma taa'eetiin boodatti kanatti dhugeeffadhe jechuudha. Inshaallah ammoo gammadne jirra. Alhamdulillahi rabbil aalamiin gammadne jirra, nu gammachiisee jira. Obboleewwan keenya kun murtii akka isaan lakkifaman kaleessa waajirri ministeerri haqaa jedhe kan hin dhageenye turre, har'a dhaga'uu isaaniis dhageenyee jirra. Kun immoo maal agarsiisaa? Mootummaan asumarratti deebi'ee reediyoon faanaa maal jedha? Obboleewwan keenya kun dhiifama gaafatanii wanta hojjetan sanittis gaabbaniiru jedha. Badii hojjetanis gaabbanii jiru jedha. Yoo kan daalne har'a obboleewwan keenya oduu kanayyuu kan dhagahan guyyaa har'aati. Obboleewwan keenya kanaan dura murtiin irratti darbee adabbii isaaniitiif, himannaa isaaniif deebii haala adabbiin isaanii irraa xiqqeessu sabab akka dhiyeeffatan mootummaan gaafate ture. Fakkeenyaaf ani ilmee qaba, hin hojjedhu kana booda kanaan dura hojjedhee akkas jedhu akka qopheessu akka dhiyeeffatan gaafate ture. Manni murtii jechuudha. Isaan ka gaafasan hin dhiyeeffatin har'a immoo ni dhiyeeffatan, har'a dhiifama ni gaafatan jedhamee wanni haasawamu kun kan reediyoon faanoo qara duraanuu raadiyoo kijibaa ta'uu, raadiyoo dharaa ta'uu beekamu har'a kalees akkas jedheetiin gabaasee ture. Inshaallah kana ilaalchiseetiin hangama kootiin wanni kun dubbii hin fakkaanne.
dhiifama godhuun kun waan baratame waan waggaa haaraa hunda irratti godhama haa ta'u malee kan bar kanaa kun kan irratti nama tokko eegaa shororkummaan hattuu takkayyuu adabbii isaa argatee hattuu namni qarshii 10 hate qarshii isaa hanna isaa saniif adabbii argachuu qabu ummanni kun waggaa 22 itti murameetiin guyyaa diqqoo tokko keessatti ji'ootan bilisa jedhuun kun yookaan dhiifama godheef jira jechuun kun waan nama amansiisu miti kun waan quubsas miti inshallah mee oduu dhimma kana ilaalchisee odeeffannoo kana ilaalchisee odeeffannoowwan adda addaa bahaa jiru argaa jirra namoota tokko dhimmi kun rifachiisuunis ni mala kun ammoo mootummaan ta'i jedheetiin qabsoo keenya kan nu dagachiisuuf yeroo hawaasni muslimaa yeroo kanatti kan biyya alaa jiruuf kan biyya keessa jirulleen ifatti bayeetiin amma yeroo ammaa kanatti balaaleffannaa isaa mormii isaa hojiin agarsiisaa jirutti akka guyyaa dheengaddaa dhiyeenya kan arginetti immoo BBC gubbaatti raadiyoo BBC websaayitii raadiyoo BBC gubbaatti dhimma kana ilaalchisee mallattoo yookaan asxaa qabsoo nagaa kana ilaalchiseetiin gabaasni bahee ture wanti kun cuftiin yoo ilaalam kan mootummaa rifachiisee fi kan mootummaa soda fakkaata hangama kiyyaan akkas jedha obboleessi kiyya Hamza jazakallah barakallahu fiik obboleessi kenna dhugumatti hagammallee dhimmi kun hagamma waan qabatamaan illaa hagamma hojiirra oolee miti mootummaan dhiifamallee godhu baate agardhaanii kamne warroottan jaan kun guyyaa hardhaa maatiin bahee simachuudha fi gara mana hidhaa qaallitti deema jira ustaas moo baharuu fi akkasumas muraa shukur baatu jiranii zuwaay jiranii kanas achis deemanii jiran kun hunduu kallattii hundaan hin hiikamne wanni guddaan mootummaa kanarraa ummanni amantii hin qabu dubbeen inni dubbatullee dubbii dharaati dubbii dhugaa kan taane ummanni illee beeka dhugumatti ummatallee caala yeroo ammaa kana kutannoo koree fala barbaaddu hawaasa muslimaaf obboleewwan teenna mana hidhaatti yeroo isaan roorrisaa turan mana qabbanaa keessatti isaan roorrisaa turan maakalaawi keessatti ummata roorrisaa turan ummata achi keessatti akkas cafaqaa turan yeroo jajjaba sanitti ummata dhiifaman gaafatin yeroo rakkoo sanitti ummata dhiifaman gaafatin har'a yeroo kana keessatti dhiifama na gaafatan jedhamee yaadamuunu dhugaa argite soba argite akkaan dhugaarraa fagaate ummanni ummata bal'aa kana caala kutannoof murannoo obboleewwan tanaa mootummaan akka gaariitti quba qaba koreen teen waan isiin dhiifama gaafattuuf hin qabdu namni woo balleessee jennaan waan balleesse sanirraa dhiifama gaafata namni waan sodaaturraati dhiifama gaafata mootummaan yeroo ammaa kanatti karumatti seenu dhabee karumatti cehu dhabee ofii isaatii rakkataa qabsoon ummata muslimaa yoo kan ilaaltu taate guyyuurraa guyyutti ida'ataa deemaa jirti nama hubannollee dabalataa deemaa jirti biyya keessaa biyya alatti dameeleen isii baay'ataa jira mootummaan wanni kun isa yaachisiisa kanaafi ummata kana dhiisee jira jechuun nagaan dhiisee jira jechuun akka waan moo'amutti ilaala mootummaan abbaa irree kanaaf maal jala kaahaa dhiifama godheefii jedha nagaan dhiisuu jechuun ummata kana dhiise jechuun ofii isaatii maal tahe jechuu sittuu rakkoo qaba rakkoon kan keetii jechuudha kanaaf duub mootummaan badii isaa kana dhokfachuuf jecha maal jedhaa ummata kana bilisaan dhiisee jira jechuu irra dhiifama godhee jira jechuu san filata jechuu dhugaa jirtummoo hawaasillee ni beeka mootummallee ni beeka tuutti tun tuuta dhiifama isa gaafattuu miti kanaan dura jaarsummaan yeroo tokko hamma yeroo 8 deemamee jira akka isaan dhiifama gaafatanii bahanuuf wanti sun cufti milkaa'onni dhabdeef wanni sun cufi wanni galmaan isaa ga'u dhabdeefi dhiifama gaafadhaa bahaa isan dhiisaa jedhaa ture mootummaan namatti ergate maaluma dhiifama gaafannee baanadha kutannoodhaan obboleewwan keenya kun hunduu kanarratti sabatanii kanarratti cechanii as gubbaa osoo jiranuu osoo kana beeku dhiifama godheefi jedhee
dabalataan warroottan akka miidiyaa VOA waan laafaa akkasii kan olii gad raasanii dhimma isaanii sanirraati gaabbanii mootummaa dhiifama gaafatanii jedhanii waan akkasii kana dubbachuun isaanii dhugumatti nama saalfachiisa waan tokko soo beekanu miidiyaan waan akkasii kan dhaadhessee labsuu hin qabu garuu ummanni illee dhugaa jiruun beekaa akka mootummaan jedhu san mootummaan addaan qoqooduu barbaada koreewwan gidduullee addaan qoqooduu barbaada ummata gidduuttillee addaan qoqooduu barbaada alaa kulli haal dhimmi kun isaan milkaa'u inshallah odeeffannoon dhimma kanaan wal qabatu kana fakkaata woo rabbi jedhee koreelleen woo rabbi jedhee guyyaa borii ni hiikamu jedhamee eegama mee rabba haa taasisu rabbiin gammachuu keenya kan walitti aane walitti faansa qabu nu haa taasisu obboleewwan keenya kun eegi bahaniin booda isaan hafanillee kan itti aanan akka ta'u abdii qabna qabsoon keenya qabsoo warri akka hiikamanuu miti qabsoon keenya qabsoo kaateef qabdii kaayyoo sanirratti sabatee ummanni ammallee qabsoo fi ummata kanaan gowwoomsuun hin danda'amu isaan hiikanii gaafiiwwan dheengadda kaan nu dagachiisuu hin danda'an isaan nu hiikamuun alhamdulillahi rabbil alamin isaan maatii isaanii wal arguun alhamdulillahi rabbil alamin kanafanillee rabbiin nu hiiku zulmiin hidhamanii badii takka malee hidhamanii isaan hafanillee rabbiin hiiku mi obbolees keenya abbas gara odeeffannoo ittaanutti nu dabarsi kallattii biraadhaan odeeffannoon jiru maalidha jazakallah khairan obboleessa keenya Hamza odeeffannoon kanumaan wal fakkaatutu jira odeeffannoon gama biraatiin yeroo ammas nu dhaqqabu obboleewwan keenya kofalee mana hidhaa Shaashamanneetti argaman gidduu isaan 19 guyyaa har'aa hiikamuun isaanii dhagahamee jira obboleewwan keenya kun naannoo kofalee Fasaasaarraa hidhamanii musliimoonni kun baay'inaan 19 kan guyyaa har'aa lakkifaman kun baay'inaan 19 yoo ta'an mootummaan immoo kanaan dura musliimoota kofalee irratti ajjii miidhaa hamman hin jedhamne raawwatuun isaanii yaadatama eegasanis osoo isin gahin musliimoota yeroo adda addaatti hidhaa turuun isaanii yaadatama musliimoota kan deebisanii ammas dhimma uummata naannoo sanii ilaalchisee yeroo dhiyoo keessatti yeroo darbe keessatti viidiyoon adda addaa kan sharrii mootummaan cunqursa mootummaan hawaasa muslima kofalee irratti raawwate agarsiisan ba'uun isaanii yaadatama gocha seeran alaa ummata kofalee Fasaasaa irratti raawwatan ilaalchisee viidiyoowwan adda addaa ba'uun isaanii ni yaadatama akkasumas obboleewwan keenya kan guyyaa har'aatti mootummaan billisaan gadhiisee jira obboleewwan kun ammoo murtee isaanii xumuratanii hidhaa isaanii xumuratanii yeroo ammaatti ba'uudhaaf yeroo ga'anirratti dhiifam godheefi jira jedha akkuma karee fuulratti obboleewwan keenya kun badiin isaanis hin jiru badiin isaan dalagan tokkollee hin jiru inshallah obboleewwan keenya kan maqaa isaanis ifa ta'ee jira Ramadan Awwal Jamal Dulle Abdurrahman Shuna Adabu Gishe Hassan Hussein Abdo Bushra Hussein Birki Hussein Gammada Qabato Qaddaso Ahmad Galata Mustafa Dulle Sheikh Muhammad Badaso Musamma Hussein Hassan Tashite Sultan Qumbi Yared Guyye Abdul Qadir Batakka Sheikh Jamal Laqabo fi Abbu Gammada ta'uu isaanis beekamee jira obboleewwan keenya kun yeroo ammaatti mana hidhaa keessaa bahuudhaan guyyaa har'aa sagantaawwan guyyaa har'aa mana hidhaa Shaashamannee irraa bahuudhaan iddoo tokkotti walitti qabamuun isaanii dhagahamee jira mee odeeffannoo kana gama obboleessa keenya Hamzaatti san dabarsa jazakallah obboleessa keenya Hamza mee odeeffannoo kana ilaalchiseetiin dhageeffattoota keenyaafis waan jettu yoo qabaatti barakallahu fiik jazakallahu khairan obboleessa keenya Abbas duraan dursee obboleewwan keenya hiikaman 19dhaaf baga gammaddanii baga hiikamtanii baga nagaan hiikamtanii maatii keessanitti walitti dabalamtan akkasumas maatiin isaanis hawaasni muslimaa hunduu baga gammaddanii baga walumaan gammanne dhugumatti baga gammanne yoo jennu kana waan nu keessaa ce'utu jira maal balleessaniiti badii takka malee waggaa lamaa oliidhaaf hiraarfamuun mana hidhaa keessatti darbamuun wama azaalika dhiifama godhamee nama dhiifama sanii goonee jirra jedhanii nama dhiisuun haqni biyyattii san keessatti hammam kalaas awwaalamee akka jiru kan argisiisu
obboleewwan kun adoolessa 24,2005 guyyaa jumaatatti magaalaa Totolaamoo Waabee Qaabatoo fi Kofalee gubbaadhaa mootummaan okkora kaasee irratti hundaa'uudhaan okkora ofii isaan kaaseedhaan obboleewwan keenya namoota lakkoofsaan 14 ol ta'an ajjeesuudhaan hedduu isii madeessuudhaan miidhaan ni dhaqqabse laal gaafas nama ajjeese maatii hedduu ijoollee hedduu abbaa maleeyyii taasise dubartii hedduu abbaa warraa malee hambise badii yakkaa ganga'u dalagee ummata kanarratti ammallee ummata lakkoofsaan gadi hin dhiyaanne walitti qabee mana hidhatti darbee isaan kaan yeroo kaan bilisa isaan kaan har'a dhiifamaan isan dhiise jedhee gochi inni geggeessu hunduu hammam biyyatti san keessatti haqni akka hin jirre kan mul'isu akka barbaadetti yoo barbaade rasaasan si ajjeese yoo barbaade si hidhe yoo barbaade immoo bilisa siin jedhe yeroo barbaade immoo dhiifamaan si dhiise neen murtii hunduu bakka argitee murtiin siyaasaa irratti darbaman ta'ee namni islaamummaa qabaachuu qofaaf aqiidaa isaa qulqullitti hordofuu isaa qofaaf Abdullahi al-Harari in fudhannu jechuu isaanii qofaaf dhiibbaan irratti geggeeffama obboleewwan keenya kanallee irratti dhiibbaan geggeeffame kanumaan haa ta'uutii amma booda hojiin nu hojjennu hedduutu jira itti gaafatamummaa hedduutu akka ummatatti illee nurratti jira ummanni kallattii hundaan itti gaafatamummaa guddatu irra jira nu yeroo ammaa kan yeroo argitee dhiifama mootummaa jedhu kanaan sobabnu miti duulli nurratti akka biyyaalessatti geggeeffamu duula cimaadha duula akka biyyaalessatti mootummaadhaan nurratti aggaamame kan ofirraa immoo qolachuudhaaf kallattii kamuunuu hawaasni soba mootummaa kana shiira mootummaan xaxaa jiru kana isa kaan addaan baasee isa kaan isa jedhee isa kaan dhiifama sii goone jedhee yakkuma isaa dhokfachuudhaaf dhugaa jirtu awwaaluudhaaf tattaaffii inni taasisu kan dirreetti fuula dura dhaabbannee hamma dhumatti gaafiin obboleewwan keenya ajjeefamanii hidhamaniif gaafiin keenya karaa nagayaan nu gaafanne sadaan sun hamma nuuf deebi'utti qabsoon kun itti fufuun dirqama eegii qabsoo keenyatti hin fufne soba isaaf gowwoomne mootummaan kun mootummaa khayriiti mootummaan kun mootummaa rahmataati jechuu inuma hin dandeenye inni shiira isaa xaxuufidha obboleewwan kanallee ka hiiku shiiruma inni xaxu kan rabbiin khayrii nu godhaa jira malee rabbi irraatillee wanni nu argite irraa kajeellu shiira inni xaxaa jiru kana gara khayriitti nu ajijjiiru isa immoo shiira nutti xaxaa jiru rabbiin xaxatti xaxee qilee nurraa jedha baarakallahu fiik jazakallahu khairan obboleewwan keenya ammallee kallattii hundaadhaan hiikamtanii yeroo ammaa kan maatii keessanitti walitti makamtan guyyaa har'aa obboleewwan kan argee hamma muraasa dubbisee jira sagalee heddullee waraabuu hin dandeenye hundi isaanii bakka tokkotti ta'uudhaan gammannee jirraa baga gammaddan nuun jedhanii jiru sagalee isaanii gabaabduu kana isin haa dhageessisu. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gammaneera baga gammaddan. Kun uummanni hundinuu afaan tokkoo fi sagalee tokkoon isaan laaqana affeeranii kan isaan laaqana nyaatu jiranii amma isin dubbisaa jiran turanii salaama isaanii illee irraa fuutanii akkuma isaan jedhaniin gammaddanillee walumaan gammanne alhamdulillah laaqana affeeranii ni jira warri magaalaa Shaashmannee alhamdulillah rabbil alamin gammada wallahi billahi isinirraa bakka bu'anii hojjetaaran alhamdulillah. Maaftu kamaa islaamummaan koo maafu bamaa eegalammeen koo maaftu bamaa madrasaan koo maaftu bamaa eega masjidni koo maaliif 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 maa jallisaa fitnaa tana hunda arkaa hin keebaluu rabbi kiyyanna gargaaraka gaafa guyyaan geesse hundarraa dubbannu as deemutti jira seenaa jeynaaree gootota kofalee irraa sinii firaa duruu gurraa qabdaa waan gootaa saasa
ammachiin fuullee ofalessi dabarsaa osoo lubbuun jirru ahbaashiin kee ballee jiruu maaltu jira lafee nu caccabsaa dhiiga keenya jiisaa foon keenya cicciraa qoodaddaa jiraddaa akka feetan godhaa fudhaa walii firaa garuu diinii keenya isiniin kenninu rabbitu nuuf jira jechuun iftumsanii diiniif dhaabbatanii jaynummaa isaanii dhugaan mul'isanii. Eeyyen obboleewwan keenya gammachuun isaanii gammachuu kenna. Eeyyen isaan adda isaanitti ni hidhamne hawaasni guutuun isaan wajjin hidhame. Hawaasni muslimaa Shaashamannee keessattuu galata guddaa qaba. Deddeebi'uudhaan isaan ziyaaraa gochuuf wanta barbaachisu hundaan isaan cina dhaabbachuudhaan hattaa guyyaa hardhallee affeerraa cimaa isaanii taasisanii isaan simachuun waan guddaadha. Jazakumullahu khairan obboleewwan keenya magaalaa Shaashamannee rabbiin hojii khairkii keessan hunda sanirraa haa jaalatu. Obboleewwan keenya odeeffannoo ganamaaf galgal nu dadhabeessuun jedhin olii gad bahaa nuuf qoodaa jirtanis carraa kanatti fayyadamuudhaan jabaadhaa obboleewwan dargaggeeyyiin Shaashamannee hojii dalagaa jirtan akkasumas dargaggeeyyiin Kofalee Adaabbaa Asaasaa Aajjee Arsii Nageellee naannoon kun hunduu hojii cimaa gubbaa jiran waraqaan dhiyeenya kan harcaafame mootummaa rifachiisee jira qaamonni mootummaa rifatanii namootaan hedduu Adaabbaa irraatillee hidhamanii jiru akkasumas namootaan Aajjee irraa hidhamanis ni jiru namootaan Shaashamanneetillee hidhamanii jiru waraqaan kun bittinnaa'uu isaatiin jabaadhaa qabsoo keenya tindhiisinee harka wal qabannee jabaannee kan itti fufnu ta'uu qaba. Barakallahu fiik jazakallahu khairan Abbaas odeeffannoon guyyaa hardhaaf guyyaa kaleessaa jiru bifa nama gammachiisu qabu kakkana gama biraadhaan immoo ustaazota keenyallee ustaaz Yaasiin Nuurullee ustaaz Muraad Shukuur ustaaz Bahar Umar akkasumas obboleessa keenya Saabir Girguu gaazexeessaa Abubakar Ali artist Muniir Hussein warra kanallee rabbiin nagayaadhaan hiikee akka obboleewwan keenya Kofalee maatii isaaniitti walitti makaman isaanis yeroo gabaabaa keessatti kan walitti makaman rabbii walitti makamanii rabbi nu haa argisiisu inshallah dhaggeeffattoonni keenya toora keenya Facebookii raadiyoo daandii haqaa gubbaadhaan odeeffannoo qulqulluu jiru inshallah hordofaa isiniif kan gabaafnu ta'a. Gama biraatiin immoo jumaata darbee obboleessi keenya Abbaasi sochiin hawaasni muslimaa ammallee harka kennachuu didaa jira fakkaata. Qabsoo kana keessattuu amma namootaan hiikuun kunilleen kanarraa kaateti wanni jedhullee namootaan hedduu yaada isaanii kennaa jiranii. Qabsoo kan uummanni kun harkaan kennanne ammallee tindhiseeti fuulduratti finniinsaa kan jiru. Mee balaaleffannaa guyyaa jumaata san akkamitti argite eegdee ture balaaleffannaa guyyaa jumaata sun gama sagantaa sagaleen keenya dhagahamullee irraa waamichi hin taasifamne garuu waraqaan sun hunduu akkasumas asxaan haarofti sun hunduu gabbaatee namni hagan ga'u sagalee dhageessisuu isaa san akkamitti argiteme? Hayyee jazakallah khairan obboleessa keenya Hamzaa kun waan akka malee nama ajaa'ibsiisu kan kalee kun kan hedduu nama ajaa'ibuudha. Odeeffannoon kaleessa abayka balaaleffannaan guyyaa kaleessa masjida Anwar guddichatti hawaasni muslimaa agarsiis kan hedduu mootummaa rifachiisuu fi akkasumas wanta hin eeggamini dhaamsi dabreessi hin jiru kanaan dura yeroo balaaleffannaan jiran karaalee adda addaatiin hawaasni karaa SMS'tiin taanaan karaa FB'tiin taanaan karaa adda addaatiin dhaamsa walii dabarsa. Ammoo guyyaa kaleessaa kun kan hedduu nama ajaa'ibsiisuu fi waraqaawwan balaaleffannaa asxaan dhaadannoowwan adda addaatiin bareedan ka akkasumas ummanni sanuu ka akkaataan inni itti bahe nama ajaa'ibsiisu ta'e ka tokkummaa keenya agarsiisan kan mallattoo asxaa keenyaa kan ibsan guyyoota lamaan duratti naannawa Shaashamanneetiif magaalota naannawa Shaashamanneetii fi magaalaa Finfinneettis asxaan kun bittinneeffamee bakka adda addaa dhaadannoowwan adda addaa wajjin barreeffamee mul'achuun isaa dhagahamee jira. Dhaadannoowwan kaleessa bahan kun ammoo
ahadun ahad hanga koreewwan hiikamanitti nagaan kan wajjikaa akka mootummaa wajjin jiraachuu hin dandeenye ka ummanni kutannoo ofii itti ibsati balaaleffanneen kaleessuun kan hedduu mootummaa rifachiiseef akkasumas obboleewwan hedduunis guyyaa kaleessaa hidhamuun isaanii musliimoonni bakka adda addaatti lakkoofsaan akkas jedhamee jiru hin jiru eegaa masjida baaniin boodatti naannoo adda addaatti adda addaa irraa qabamanii hidhamuu isaanis dhagahamee jira. Inshaallah mee odeeffannoo kana ilaalchisee yoo obboleessa keenya Hamzaa odeeffannoo kan biraa wanti taate argatte kanarraa addaa yoo jiraate dhaggeeffattoota keenya akka nuuf dhageessistu sin jedha. Barakallahu fiik. Kaleessa obboleewwan muraasa hidhanii jiru. Mootummaan kunin qabsoo kana hin dhaaba yookaan hin laamsheessa jechuu kana abdii kutatee jira amma. Hin dhaabbattu qabsoon tun. Qabsoon tun akka hin dhaabbanne hawaasa argisiisaa jira. Akkuma beekamu qabsoon kun qabsoo dhoksaan gaggeessitoonni gaggeessan. Waraqaan kun bal'inaan yoo maxxanfamu huccuu gurguddaa irratti baaneroota gurguddaan asxaa yeroo qopheeffamu. Waraqaawwan hammana ga'an yoo masjiida seenan uummanni dhagaa tokko osoo hin darbin hamma isaanii kamanutti nageenyi hin jiru nageenya saniin kenninu raffisne hin bullu jechuudhaan tokkummaan addaddummaan osoo hin jiraatin sagalee isaanii dhageessanii nagaan addaan galanii jiru. Hidhaan isaa kun waan baratame kanaan durallee hidhaa ture hardhallee hidhaa borisni hidha. Kanaaf immoo qabsootti finniinsa. Hawaasni keenya yeroo kamuu caala of jabeessee of ijaaree wal ijaaree Finfinnee irratti yoo akkasitti balaaleffannaan geggeeffamu keessumattuu naannoleen jajjaboo uummanni musliimaa bal'aan wayyamni keessa jiran Oromiyaan, Arsiin, Baaleen, Harargeen, Jimmi uummanni argitee kan wayyamni keessatti musliimaa kun jabaatee argitee dhiibbaa uumuu danda'uu qaba. Eenna kanatti naannoo am Arsii kan naannoo gara Arsii lixaa kana gulaan wanni argamaa jiru kun waan jabaa baaneroota gurguddaa irratti barruulee maxxansuun asxaalee maxxansuun taappeellaa meeqa buqqise mootummaan rakkatee. Kanaaf hojii guddaa fi hojii ijoodhaa hawaasni keenya harka kennachuun hin barbaachisu. Amantiin keenya lubbuu teennaa oli. Kanaaf amantii kanaaf aarsaa kafaluudhaaf ofaa qopheessinuu of qopheessuunis dirqamaadha. Mee sagaleen keenya haa dhaga'amuun immoo dhiheenna kanatti ibsa baasaa jiru. Ibsi isaan baasan keessaa baayikoot yookaan diddaa jechuu. Diddaan kun maalidha? Ibsi isaan baasan maalidha? Maal baayikoot gochuuf kahan? Balaaleffannaa eegi geggeeffameen booda guyyaa har'aarraa jalqabee waan geggeeffamutti jira. Namu baatitti waan qusachuu qabu saantimii waan qusachuuf qabu ibsa baasanii jiran. Mee obboleessi keenya Abbaas odeeffannoo sun nu haa qoodu sa'aan keenyallee nurraa deema jira. Obboleessi keenya Abbaas gaggabaabsi sagantaawwan biratti akka dabarruu fi odeeffannoon sun maalidha odeeffannoon jiru. Allah khairan obboleessa keenya Hamzaa gaggeessitoonni qabsoo nagayaa musliimoota biyya keenya sagaleen keenya haa dhaga'amu yookaan dimtsaachisamaan duuli deeggarsa hawaasummaa dhorkatu guyyaa har'aa fulbaan takka jechuu akka biyya keenyatti barkum 2008 kan jalqabu ta'uu ibsameera. Hojii didda deeggarsa hawaasummaa kan saantimoota sassaabuu kanaan dura akka taasifamaa turuun isaanii yaadatama. Kan immoo yeroo ammaatti gara hojiitti hojii dhaabbataatti jijjiiru mata duree jedhuun jechuudha. Hojii deeggarsa dhokkatuu kan saantimoota qusatuu kan gara hojii dhaabbataatti jijjiiru akkasitti jalqabamee jira. Toftawwan didda deeggarsa hawaasummaa yookaan boykootii taasisuu keessatti hojiiwwan boykootii kan diinagdee fi kan hawaasummaa ni argamu. Yeroo ammaa kanatti ammoo kan diinagdee kan hojiiwwan boykootii diinagdee hojjetu kan jalqabame ta'us ibsamee jira. Kanaan dur hubannoof hangi ta'e tokko hojjetamee jira. Sunis ammoo yeroo adda addaatti baankii mootummaa irratti dhiibbaa adda addaa fiduu isaa gabaasaa turuun keenyas ni yaadatama. Yeroo hojii hubannoof kenname sanitti jechuun hojii dhaabbataatti odoo gama dhaabbataatti hin seenin duratti dhiibbaa adda addaa dinagdee biyyattii irratti yookaan ikoonoomii biyyattii irratti fidee jira. Yeroo ammaatti ammoo bifa dhaabbataatiin akkaataan itti hojjetamus sagaleen keenya haa dhaga'amuun ifa taasisee jira. Akkaataa itti sassaabamu keessaa tokkoon hawaasa muslimaa jechuudha. Hanga humna isaatti akka qusatu baasii takka keessatti jechuudha. Tokkoon keenya saantimoota qusan hidhaa waggaa
koreewwan irratti murameetiin wal qixeessuudhaan wal qabsiisuudhaan balaaleffannaa keenya ka ibsanu ta'uu ibsamee jira. Fakkeenya waggaa 22 murtiin dabre waggaa 22 aga waggaa 3 baatiiti. Namni tokko umni isaa yoo danda'e baatii tokko keessatti qarshii 22 gara saantimootatti deebisee qarshii 22 gara saantimootatti deebisee akkasitti qusataa jechuudha. Kan lammaffaa kanuma wal qabatee tokkoon keenya ammallee kriteeriyaa yookaan taayikeessa tokkoon keenya murtii waggoota murteeffamanii kan waggaa 22 hanga waggaa 3 walakkaatti jiranii gidduu kan humni keenya danda'u filuudhaan agartee tokkoon keenya eegii baasii tokko dandeenye qarshii 22 hanga qarshii 3 fi saantima 5 yookaan saantima 50 akka qusannu dhaamsi kun dabarsee jira. Kaan immoo namni tokko kanneen armaan gadii gidduu tokko filataa jechuun murtii hidhaa waggaa 22 yoo ta'e saantimoota qusannu hidhaa waggaa koreewwan keenyaa wajjin wal qabsiisuudhaan balaaleffannaa keenya ibsannaa jechuudha. Walumaa galatti waggaa 22 hanga waggaa 3 fi baatii 5ti. Kanaafuu baay'ina waggootan kanaa qarshii yookaan birriitti jijjiiruun ammallee qarshii kan fuunee saantimootatti eega jijjiirreen booda qusannaa ji'aatti deebisnaa jechuudha. Tokkoon keenya murtii waggoota murteeffamee kan waggaa 22 hanga 3 jiran kan walakkaatti jiran gidduu kan humni keenya danda'u filatuudhaan qarshii 22 hanga qarshii 3 fi saantima 50 qusannaa jechuudha. Gama biraatiin namni tokko kan filatuu danda'u yookaan kan qusatu danda'u jechuudha. Hidhaa murtii waggaa 22 eegi ta'e saantimoota qarshii 22 birrii qarshii 22 baatii tokkotti qarshii 22 fuunee saantimootatti jijjiirraa jechuudha. Eegasan ol kaannaa jechuudha. Dhimma boykootii kan ilaalchisee boykotiin kuniin nuufis faayidaa qaba. Gam tokkoon ammoo mirga ofii dhiibanii mirga nurraa dhiibamuu jiru sun falmachuus ni garsiisa. Haala ammaan kanatti jirru kanaan eegee ilaalle immoo aadaa qusannoo yeroo ammaatti haalli ilmi namaa silaa ittiin jiruu isaa jijjiiratu aadaa qusannoo kana barsiifatus ni ta'a. Tokkoon musliimaa eegii silaa hanga humna isaatti qarshii 22 baatii tokko keessatti kan ol kaa'atee man tokko keessa yoo silaa namni 5 jiraatee kan qusatan taate ji'aatti waggaa 105 ta'a. Haaluma kanaan baay'ina maatii keenyatiin eegii kan qusannu taate ilma kiyyaafis qarshii 22 obboleessa kiyyaafis qarshii 22 haadha manaa kiyyaafis qarshii 22 akkas jennee eegii kan ol keewwanna taate wanni kun hedduu nullee faayidaa qaba. Aadaa qusannoo kan jabeeffatu cimsatu. Ammallee sagantaan kun fedhii rabbiitiin guyyaa har'aa fulbaan tokko barkum 2008 irraa kan jalqabu ta'u akkasumas baatii marayyuu hojiiwwan hojjetamaa jiran kan sabimaalee karaa miidiyaalee adda addaatiin akka gabaafamu. Ammallee hojiiwwan diddaa deeggarsa hawaasummaa yookaan boykootii akka gaariitti eegaa ol barreen boodatamas sadarkaa kanirraa ol guddisuun balaaleffannaa keenya sadarkaa kanirraa ol guddisuun akka deemu sagaleen keenya haadha gaamuun ibsa isaa kan guyyaa kaleessaa baasee irratti ibsee jira. Fedhii rabbiitiin ammas inshallah namoonni musliimoon dhiheenyatti idil adhaa sababeeffachuun maatiiwwan keessan bira gara baadiyyaa deemtan akkasumas waan kan hubannoo akka kennitan maatiiwwan akka itti himtan kan hin dhaga'inis akka wal dhageessistan hojiin kun hojii diqqaa miti yoo laallu diqqaa fakkaata garuu dhiibbaan inni mootummaa wayyaanee irratti geggeessuu danda'u dhiibbaa xiqqaa miti jechuudha. Akkasitti ilaallee qorannoowwan adda addaatiin beektoonni adda addaa hayyuuwwan adda addaa dhimma kan boykootiin kunini faayidaa nuu qabaa balaaleffannaa kan hin haala kanaan ibsachuu dandeenya kan jedhu irratti jechuudha. Hundaa'aniiti waan kana kan ba'e. Inshallah mee obboleessa keenya Hamzaa atis yoo silaa dhimma kana ilaalchisee hubannoo xiqqoo tokko hawaasa keenya kan mee osoo xiqqoo tokko hubannoo kennitee gabaabsite inshallah. Barakallahu fik jazakallahu khairan obboleessa keenya Abbaas sagantaawwan jiran bal'inaadhaan ibsitee jirta. Maalidha boykoot jechuun kun maalidha waan jedhu irratti mirga keenya dhuunfaa kan eenyulleen irratti nu dirqamsiisuu hin dandeenye san
mirga sanitti fayyadamummaa irratti dhiibbaa uumu jechuu baayikoos jechuun kun diddaa hawaasummaa akka hawaasatti mootummaan kun dhiibbaa nurratti gaggeessaa jira dhiibbaa nurratti gaggeessaa jiru kana keessatti immoo nu ummanni kun ummanni musliimaa haala amma jiru kanaadhaan ummata meeshaa hidhatee miti ummata argitee qabsoo waraanaadhaan lolaa jiru miti qabsoo karaa nagaadhaan gaafii keenya akka nuuf deebisuudhaaf qabsaa'aa jirra jechuudha karaa nagaa kana keessatti immoo qabsaa'an adeemsi ittiin qabsaa'an kallattii hedduun jira dirreetti bahanii sagalee ofii dhageessisuu illee jiraachuu wajjin ammoo mirga dhuunfaa ka uumamaa ka qabnu kana irratti fayyadamnee ka harka keenya keessa jiru waan harka keenya keessa jiru kan qabannee mootummaa irratti dhiibbaa uumuu hin dandeenyu. mootummaan kun gaafii keenya akka nu deebisuudhaaf yeroo waggoottan afurdhan qabanii kunoo inumaa hidhaa isaan kaan bilisa isaan kaan dhiifamaan jecha akkasiin agamma gaafiin keenya nu hin deebine kanaaf mootummaa kana jilbeeffachiisuu kan dandeenyu diddaa hawaasummaa tokkummaan argisiisuu qabna kanaafidha saantimoowwan harka keenya keessa jiran qabeenya harka keenya keessa jiru kan gabaa irraati baafna mana keenyatti nan dha saantimii gabaa keessa jiru wo mana tambifne mana keessatti nan dhutaate namni cufee hojii kan hojjetu taate gabaa keessa saantimiin ni dhabamu gabaa kana keessa saantimiin dhabamu jechuun mootummaaf rakkoo guddaa saantimoota kana maxxansuudhaaf akka addunyaatti akka seera addunyaatti doolara guddaa baasateedha mootummaan kasaaraan kamaxxansu yeroo kana mootummaan dinagdeen mootummaa ni caba inkufa mootummaan yeroo kana ummata wajjiidhaan waraana duulan danda'u duulli tokkummaaf hawaasni dhoksaan isarratti geggeessu kun ka'anni mana murtiittiin dhaabuu danda'u miti qabeenya keenya mana keenya jiru mana keenya ol kaawwanna salaas qabeenya keenya qusannee garuu shoora guddaa taphata saantimoowwan gabaa keessa yoo bahan baankiin biyyoolessaa baankonni jiran baankii biyyoolessaa irraa saantima argachuu hin danda'an maal jennaan saantimiin gabaa keessa hin jiru kanaaf baankiin biyyoolessaa ni dirqama saantima maxxansuuf saantima takka maxxansuudhaaf immoo doolaara dachaadhaan maxxanfama jechuu kanaaf mootummaa kanarratti dhiibbaa uumuu kan dandeenyu ta'uu waan harka keenya keessa jiruudhaan kanaaf onni kun beektotaan hayyootaan qoratamee waan irra dhaqqabameedha akka kunoo gaggeessitoonni qabsoo himaa jiran waggaa 22 ka itti murametti jira waggaa 18 15 waggaa 7 waggaa 3 fi ji'a 5 mee namootan Abubakar jaalanna Yaasin Nuuruu jaalanna Kaamil Shamsuu jaalanna Ahmed Mustafaa jaalanna Ahmed Diin Jabal jaalanna jettan mee baatii takka keessatti qarshii 22 saantima jechuu qarshii osoo hin ta'in qarshii waraqaan osoo hin ta'in saantimoota qusadhaa mana tambisa eegumaan isaan jaalattan taate achiinis immoo obboleewwan keenya taanan ka waggaa 18 itti muram isaan jaalanna eegi jettan taate mee qarshii saantima qarshii 18 ji'aan qusadhaa mana kaaha akkuma san qarshii 15 ni jira qarshiin 7 ni jira qarshiin 3 saantimni 50 ni jira jechuu mee kan haa qusannee lafa haa kennu dhugumaan eegi isaan jaalannu taate mee tokkummaa wal haa dhageenyu baaddiyaan cufin waan kan ergaa walii dabarsa saantimoota mana keessatti ukkaamsa saantimoonni eegi gabaa gubbaa dhabaman mootummaan ni dirqama gaafas dinagdeen isaa yoo irraa laamsha'e dinagdeen isaa yoo cabe dirqamaan osoo hin jaalatin gara ummatatti deebi'ee ummata dhiifama gaafata kanaaf qabsoo kana keessatti shoora qabaachuun dirqama keenya shoora haa horannu gahee keenya haa baanu gahee keenya bahuu jechuu waan salphaa miti kanaaf dhageeffattoota hordoftoota keenya odeeffannoowwan keenya guyyaadhaaf qabanne kana fakkaatu inshallah obboleessi keenya Abbaas ayya jazakallah khairan obboleessa keenya Hamza Booranaa hubannoo nuuf kenniteef inshallah mi amma gam sagantaa keenya kan ittaanu dabarra sagantaa qophiin keenya kan ittaanu qophii barnoota aqiidaa qulqulluu Sheikh Muhammad Waadotiin khairii guyyootan Zulhijjaa kurnaan mata duree jedhuun nuuf qopheessu inshallah gam sagantaa keenyatti turtii gaarii Allahu ya rabbi ya bari nuti ararami ke makan gaffari nusattari simatu sattari Allahu ya rabbi ya bari nuti ararami ke makan gaffari nusattari simatu sattari الحمد لله فلله الحمد كما نتاسس أمة أحمد كان المعلومة متوان قمدو كيسا كنيب ساكادو أدان الله يأيوان بدوان هدو يتاكن قدان على النساء هدو شركرا نسيري سيسا قددو
وتوزدن تايو والبلايو في الدو مئة تزبي كرراهم بدو تأسي جكسا ونتي فردو أتو إما بيتا ونسيت قدوف يا أبليس كوف خيري نقدو نمتكم بوسيني كلا ربي يدو أدوما هجاتا وانقبو غرغارين ستارين سمدو ستارين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكم جلتان لقيفة توتا راديو داندي هكا بقى ربين خير الأولي نديب سجنة بك جلت مدتي ربين خير دنيا آخرة لا كيس سناجرات جسو إلى الممات حما دوتي رفتت كما سكنتا كين يادا برا سنرى واي حجيرات. يقول الله تبارك وتعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. أيها الإخوة والأخوات، ربي سبحانه وتعالى فيانو كنه رزقي نو كنه رزقي تنس تنوتي نياني أفنو برا كدبرتنو كنه غري كنيا بجيشورا دوبا وان إذا أمات وان ترفيت كان ربي سبحانه وتعالى قبرتي إساتين عبادة إساتين أكمل إسان الرابر بعد يجو namni tokko eega uf gahee nyaata isaa qallaba isaa tajaajila mana isaa eega uf gahee booda qabeenya achirraa isa hafe zakaa irraa baasu kaan hajjii ittiin dhaqu jechuudha duuba. Dirqama ilma namaati irratti jechuu hajjii dhaquun dhiira ta'ee dubartii ta'ee dirqama isaaniif duuba. Na'am, warroonni dubartiidha aanaan isaanii wajjin jiraachuutu shartiidha jechuudha. Kophaa isaanii deemanii biyya fagoorraa dhufanii hajjuun isaanii irratti dhoowwa yoo aanaa wajji jiraate malee. Duuba namni hajjii kana waajibinnaa isaa dide warra kafrirraach. Waman kafara fa inna Allaha ghaniyyun 'anil 'aalamiin. Ayyuha al-ikhwa wal akhawat, waajibinnaa hajjiidha kana eega beeyne booda. Hajjiin kun arkaana islaaminaa shanan san keessa jiraachuu isaa haa beeynu. Buniya al-islaamu 'alaa 5 shahaadati an laa ilaaha illa Allah wa anna Muhammadan rasuulullah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وحج البيت. نعم، نمني توكو إيغا ربي تأتي بيك نبي نت إرغمي إيغا بيك صلاة إيغا غرتي نبي الرافودتي صلاة إيغا دركما زكاة ورئيسات الرا إيغا باسي حجين نرجرتي بيكو قبطو جاء رمضان صومو نرجرا بيكو قبا كن وان إسلام النان اتين نما قوتم تراجتو نمني ربي غرتي قبين يساكن رئيسات الرا زكاة باسو ورئيسا ittiin hajjuu kanaatu isarra jira malee walitti qabee osoo inni bira taa'u horiin kun kadhaalaa isaa ta'uu hin barbaachisu. Ma'anaan kana inni irraa du'ee horiin nama isa boodaatii hafuun barbaachisaadha miti. Kanaafu ariifatuutu barbaachisa. Na'am, irra caalaan dalagaadhaa maali jedhanii yeroo nabii keenya gaafatan imaanuun billaahi wa rasuulii rabbitti amanu ergatti amanuudha jedhe. Achi booda hoo maal jedhanii yeroo gaafatan الجهاد في سبيل الله كان ربي كيستي قبسا ونجي سيتي مالتو أنا جاني يروغا فتن حج مبرور حجي قرتي كيف لما حجي نمتيجي حجي سنقولي مع سيا كيستي اندلقين أكال جدوبا من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع كيومي ولدته أمه نمني قرتي قنت سنكي حوري وري حلالي الحج حجي رقادا سن أتشلكي بدعا دلقي هندي بإن akka guyyaa ayyoon isaa sadeessitti macsiyarraa deebi'a. Na'am, waa milkaawee warri hajjii dhugaadhaa hajje. Waa gammadee warri hajjii dhugaadhaa hajje way isaanii khayriin taate, way milkiin isaanii sabattee, way waa bareedanii, way waa nama gammachiisanii uummanni sun jechuudha. Namni tokko akka guyyaa ayyoon isaa sadeessitti qulqullaa'uun macsiyarraa waan laaftuu seenaa ayyuhal ikhwa wal akhawaat bikka jirtan hundaa macsiyaa dhiqachuudhatti ariifadha. yaa ilma namaa waan macsiyaa hin qabne of hin sehina. garii keenya qeensa miilaatirraa kaatee hanga rifeensa matatti ka guutte macsiyaan jechuudha. ofirra dhiqachuudhaaf ariifadha. Na'am, warroonni hajjii qooda keeysan rabbiin isinii hin godhinis niyyaa keeysaniin hajja. Na'am, niyyaa keeysaniin hin muratinaa ni hajjinaa yaada guyyaa tokko nima dhayidhaa hamilaa gabrichi niyyaa isaatirratti yusaab galata galfama innama al'amaalu binniyaat. rabbi sin hongeysu niyyaa khayriidhaa waan itti qabaatte yookaan hajjiteeti hajji san argatta yoo hajjuu baattellee yoo siif hin qaddarminillee sababaa niyyaa bareedduudhaa saniitiif rabbi subhaanahu wa ta'aalaa sawaaba sii kenna jechuudha. Na'am,
أيها الإخوة والأخوات والرباتي كبجمتو باتي هجيرا تنكيسة سنتن كورنيان هجيرا بك هندا كعلماء إلا اللبن كان يجو كورنيان هجيرا خير نسي كيسد لجمت خير تقومت خير جهاد جالت الله أكبر جهاد يجون أمر إلافا سيتني ربي بجد مرمي كيسر مرمو كلمات وحيدة قد نديسو جدته سيفي مرمى سر هذا برسو الله أكبر واني سنشالي مال تجا سني أول ثواب سني أول قرتي أرقتا نمتيجي كورنيان ذي الحجة كان كيستي عبادتي تتافت عباد وتاتي هاتاتو ذكري قرتي الله قرتي ذكروا الراهاتو كلام رحماني قرأوا الراهاتو صدقات الراهاتو خيري تكنما برسيس الراهاتو وانهم نئسات دلقوا وانهم نئسات صدقة الراهاتو وانهم نئسات دلقوا الراهاتو من ربي جارها تو مدرسة قرتي مجلس علمي بلس الراهاتو مسكين غرغار الراهاتو قوس عبادات الراه نمني جاء كرنيان قرتي ذي الهجاء كان كيسة دلقه عبادة نساء عبادة جبدو عبادة أكان شريعان قرتي قد استيلالتي عبادة جهاد اللي جالتو عبادة كتتو بيقدو نعم هريفتنا الرفنا دمك إخواني وأخواتي سني فرصة باردة أجائبة دوبا وجو قبنويتو فرصة أجائبة كري أجائبة تربي من ملك يسجو ميلالا دلدل أجائبة جيجو دلدل أجائبة تأسي كيستي أكا مسلمني دلدل قد قرتي دلدل توف ربي إنه في دجاج ردو على ترى نعم أكا تربين كي يطلنو أولو ميلالا جائسة كيستي خير إنما دجاتا جائسة كيستي أكان قرتي ربي سبحانه وتعالى قبرن إساتف عبادة قرتي دجا كيستي قرو يجورا خنافو أيها المؤمنون والمؤمنات بك جرتا هندت انتبهوا دمك خيري تنرقتولا مالي بسو انترنت مرة تيسي في لباد دادا وانا دادا لالتو ما لا يعني أصولالتو مالي في كن ينزل الجادات سجلات دبرت مالي بسو فيسبيرهن قبل نعم والروتا قرتي ببال إساني خرا خير الأنتين وان برا خيس أولو جرا دوبا نعم ورقرين وما قرتي وفي أجر كاي سنمان نموت برا يوكاش مرة شاقلادا أولا يجو أكسما يسينيس فنيان منو توكو جرا خيس يجورا تفنيان علي فكاتو جي خلقين كما أدى قرتي اتكتبا ولا جرون إساني كانت كاركان أمتو جريجو نعم ومن قدو تاتس وسما قرتي الرعودو مال تجي هاروين مالي جاني وسما كان ولا قافتان أكا عبادام بريدون كرنيان تانا كيستي أرقمتو نجلا هندبر نعم شفتوا وان اتشاقلوا قبا دردر وان اتشاقلوا قبا من قدو وان اتشاقلتو قبا نعم قتبلا وان اتشاقلوا قبا دلدلا وان اتشاقلوا قبا أيها المسلمون والمسلمات dhiiraaf dubartiidhaan xiqqaa guddaadhaan shabaabaa shabaabatti mee shughulii keessan ka itti jirtan san namoonni beeytanii kurnyaan kana keessatti mee lashi godhaati gama khayriidhaa garagala yoo duraan khayrii taatellee khayrii san dachaa godhuudhaaf yaali heddummeeysii gartee dalaguudhaaf yaali rabbiin nu haa qunnamsiisu anaaf isinillee waffaqana allahu biidnihi tabaaraka wata'aalaa warra hajjii hajjees kadu'ees rabbiin isaanii haa araaramu maatii isaaniillee obsa guddaa rabbi haa kennuufi warroota jirus kana gaan gartee hajjee gama ganda isaanii deemu rabbi haa taasisu warroota hin hajjinis warra gartee amata dhufu biidnillah tabaaraka wata'aalaa dhaqee maasiyaa achitti dhiqatu rabbiin qudraa isaatiin haa taasisu barumsa keenya sumatti dhaabnaa assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh مع السلامة إلى اللقاء الله يا ربي يا باري نرتي أرامي كما كان غفاري نستري سمد ستاري نستري سمد ستاري نستري سمد ستاري السلام عليكم أمة بركة سلام والفنا والقبنا حركة يا إخوان الصفاحة وانتكا نمن كأتنا عليم ومكا نمن اتمك برو عذاب دكا شبو عذابتين هدمر مالوكا ولتقويسني اتقود انقركا ملائكوت الرب في عذاب النار نستري سمد ستاري الله يا ربي يا باري
nutti araaramee dhaggeeffattoota hordoftoota keenya ustaasa keenyaa Sheek Mahammad Waadoo rabbiin umrii isaanii nuuf haa dheeressu barnoota cimaaf guddaa nuuf kennanii jiru nus warra argitee qalbii tokkoon dhagahee irraa fayyadamurraa rabbi nu haa taasisu guyyootan kurnaan kun khayrii gurguddoo siin qabdu irraa wal fajri walayaalin ashri guyyaa argitee rabbitti kakate guyyootan kana keessa argitee khayrii akka argitee guyyaa arafaattu jira warra argitee arafaa dhaabbachuudhaaf hujjaaja deemanillee rabbiin khayrii isaan haa waffaqu obboleewwan keenya immoo dirree hajjii san argitee deemuu irraa waffaqamiin immoo yeroo biraa rabbi isaan haa waffaqu khayrii gurguddoo guyyootan kana keessa jirtu soomannee warra irraati argitee najjaanee warra irraa argitee rabbi irraa milkii argatu irraa rabbi nu haa taasisu guyyootan kana keessatti du'aa yaa jabeessinu ibaadata haa jabaannu hojiiwwan khayrii haa baay'ifnu hidhamaa keenya haa zi'aarru rakkataa keenya haa gargaarru yatiimota haa dubbifnu guyyaa iida fuuldura keenya dhufuttis khayrii hunda irratti bobbahuudhaan wal cinaa dhaabbannee tokkummaa keenya haa argisiifnu ustaasa keenya Sheek Mahammad Waadoo barnoota akkaan cimaaf bal'aa nuuf kennan umriin isaanii nuuf haa dheeratu warra khayrkii guyyootan kurnaan kanaa irraati argitee warra argatee irraa milkaa'urraa rabbi nu haa taasisu jazakumullahu khayran dhaggeeffattoota keenya sagantaa keenya goolabuuf deemaa jirra sagantaan keenya inni xumuraa obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islam qophii gabaabduu nuuf qabatee dhiyaate qaba qophiin obboleessi keenya Abbaas nuuf qabatee dhiyaatu mata duree hikmaa dhokfame jedhu dhimma haajjiidhaan walitti rarraatii qabu ta'uu wajjin yeroonis yeroo isii ta'uu wajjin mata duree kanarratti qophii qindeeffate qaba turtiin keessan obboleessa keenya Abbaas wajjin haa ta'u Abbaas gara sagantaa kan keetitti nu tarkaanfachiise. Obsimee yaa buleeyyan diini obsimee yaa buleeyyan diini himmamin ni dhuftii nasriini hin shakkin ni dhuftii nasriini achumaan nu haa eegu gaa rabbiini obsimee yaa buleeyyan diini obsimee yaa buleeyyan diini himmamin ni dhuftii nasriini achumaan nu haa eegu gaa rabbiini achumaan nu haa gayu gaa rabbiini. Ibraahim alayhi salaam haadha manaa isaanii Hajarii fi ilma isaanii Ismaa'il qabatanii biyyarraa bahan gara magaala namni tokko itti hin jiraannee fi gammoojjii taate gara magaala Makkaatti deeman isaan kaayoo biyyarraa bahaniif hin beekan hikmaa baqa kana keessa jirus hin huban ajaja rabbii fudhatuu qofaan kan socho'an gammoojjii cirrachi ishii huccuu jiidhaa goysu kan aduun ishii bishaan qabbanaa aadayfisu ilmi namaa keessatti hin argamne keessa deemuun sulula bishaanii fi ilmi namaa keessa hin jirre qaqqaban haadha manaa keetiif ilma kee gammoojjii ilmi namaa keessatti hin argamne keessatti gattee deebi'uun ni ulfaata qormaanni nabiyullah Ibraahim alayhi salaam keessa bahan kan akkaan nama sodaachisuudha ajajni rabbiin subhaanahu wa ta'ala ilma namaaf dabarsu gosa lama inni jalqabaa ajaja hikma isaanii beeknu kan arginu yoo ta'u ciminna isaanii jiruu keenya keessatti qabatamatti ni huban fakkeenyaaf farsoo ogguu dhorkamu hikmaan dhorkamneef ni beeknu ajajni jalqabaa kun ajaja rabbii irratti jiraatuu keenya akka ofitti amannu nu taasisa ajajni lammaffaa garuu ajajoota hikmaan isaanii nu irraa dhokatanii fakkeenyaaf ilmi kee sirraa du'uu hojii kee irraa ari'amuu qabeenyi kee irraa barbadaa'uu danda'u kun maaliif ta'e jettee gaafatuu dandeessa haa ta'u malee murtiin akkanaa kun akka rabbiif ajajamtu barsiisa ajajni jalqabaa akkas rabbiin dinqisiifattuu fi ofitti amantummaa guutuu qabaattu taasisa ajajni lammaffaa garuu iciitiin ajajamteef ifa ta'uu dhabus rabbiin uumaa ta'uu isaatiin dhimma garboottan isaa kan innumti raawwachiisu ta'uu akka yaadattuu fi akka ajaja isaa raawwattu carraasiif kenna ajajni nabiyullah Ibraahimiif kennama ajaja lammataa kan ture ilma keetii fi haadha manaa kee wajjin gammoojjii qaxxaamuru jechuun ajajame gammoojjii Filisxiin irraa hanga Makkaa jiru qaxxaamuruudhaan ogguu bakka faanti namaa takkaa'u hin ejjin Makkaa qaqqaban haadha manaa fi ilma isaaniis achitti gatuun akka deebi'an ajajaman ajaja kan ni guutan maaliif jechuun hin gaafanne
kan ajajaman ni guutan kan taasis jedhaman ni taasisan. Ibraahim gaarreen gidduu deemuudhaan bakka jedhaman qaqqaban. Gaarreen kan lamaan gidduuttis ni ejjan. Bakki kun Ka'abaadha. Akka kallattii maraanuu gaarreeniin marfamedha. Iddoo gaarreen kanaan boodatti argaman kan bal'ina qaban dhiisuun sababni iddoo dhiphaa gaarreeniin marfaman kan Rabbiin filateef akka nuti walitti dhihaan barbaadu irraan kan ka'e ta'uu ni mala. Masjid al-Haraam osoo ni bal'ifna jennee gaarreen ni daangessu. Bal'isuun hin dandeenyu. Kanaafuu Rabbiin gammoojjii keessa ogguu jiru akka walitti dhihaan akka qaamni keenya wal tuqu akka adda hin baan kajeeleera. Harka qalleessi sooressa wajjin xiqqaan guddaa wajjin gurraachi adii wajjin walitti dhihaatuun akka aabudu yookaan Rabbiif bitamu barbaadeera. Ibraahim soorataa fi bishaan hamma murtaa'e eega dhiyeessaniif booda Hajarii fi Ismaa'il iddoo kanatti dhiisanii deebi'uuf geejjiba isaanii irra bahan. Hajar kaayoo iddoo kan dhufneef osonaaf hin himin ni deebi'a jettee gonkumayyuu hin tilmaamne. Haala kanatti isa duuba fiiguudhaan eenyuuf nu dhiiftee deebita jechuudhaan irra deddeebitee gaafatte. Isaanis deebii hin kennin. Sababnis deebii kennan waan hin qabneef. Ibn Abbaas akkas jechuun haasawaa ergamaa Rabbii sallallahu alaihi wasallam irraa nuuf gabaasee jira. Hajar irra deddeebitee gaafatti. Isaan garuu deebii hin kennineef. Hajar dubartii Rabbitti amantu waan taateef Rabbittuu si ajaje jechuudhaan gaafatti. Eeyyee jechuun deebisaniif ajaja Rabbii ta'u inni nu hin gatu jechuun dubbatti. Rabbiin nama hin gatu. Kun immoo onnee tokkoon muslimaa irratti barreeffamuu qaba. Rabbiin garboottan isaa hin gatu. Ibraahim imala isaanii jalqabaniiru. Isaan lamaanuu wanta isaanitti dhagahan ibsatuu hin dandeenye. Rabbiin gocha addunyaa kana irratti raawwatamu marayyuu ni qindeessa. Gocha kana immoo tokko ittiin barsiisa. Isa biroo immoo ittiin adaba. Kun ni fudhata. Inni kamoo ni deebisa. Ibraahim hikmaa bakka kanaa ilma isaaniif haadha manaa isaanii fidaniif hin beekne. Hajaris akkasuma hin beekne. Ismaa'ilis eega guddate maaliif akka ta'e hubatuu hin dandeenye. Isaan sadaanuu hikmaa iciitii kanaa osoo hin beekin addunyaa kanarraa godaanan. Hikmaan kun ifa kan ta'e waggoota 60 boodatti. Innis ifaan addunyaa nabiyyanaa Muhammad sallallahu alaihi wasallam iddoo kanatti dhalatudha. Amantaan isaan qabatanii dhufan addunyaa guutuu dukkanni ilmi namaa keessa jiru keessaa gara ifaatti baasu. Harka isaanii kan jaalalaatiin garba doofummaa kan ilmi namaa itti cuubame keessaa harkisuudhaan gara doonii qaroominaatti baasu. Kanaaf akaakayyuun isaanii Ismaa'il daa'imummaa isaanii irraa hanga du'a isaanii bakka kanatti akka dabarsan Rabbiin kan barbaadeef. Abbaan isaanii Ibraahimis iddoo sanitti kan geessaniif akka kaayoon guddaan raawwatamuuf. Ogummaan Rabbii har'a beekamuu dhabuun ni mala. Garuu hikmaan Rabbii kan mul'atu waggoota 60 boodatti ta'uu ni mala. Hikmaa kan osoo hin hubatiin dhaloon geggeeddaramuun ni mala. Kanaafuu yoomiyyuu Rabbiidhaaf ajajamaa ta'uu qabda. Waan ilma namaa malu Rabbiin kan taasisu ofii isaatiin waan ta'eef sanyii Ibraahimii fi Ismaa'il irraa nabiyyi rahmataa addunyaa ta'e baasuun maqaa isaanii ol fuudhuu barbaade. Nabiyyiin kun iddoo kanatti dhalatuun hikmaa mataa isaa qaba. Ibraahim Hajarii fi Ismaa'il imala dheeraa taasisan, gammoojjii qaxxaamuran, gaara bahan, ni bu'an, qormaata hamman hin jedhamne qormaataman, roorroo kan dhumni garuu gaarii ta'e. Sanyii isaanii irraa nabiyyiin guddaa fi kan dhumaa dhalatan. Subhaanallah, biqiltuu waggaa 300 boodatti firiin irraa argamu. Subhaanallah, islaamummaan amantii dinqisiisaa daandii milkii. Dhageeffattoota keenya jaalatamoo fi kabajamoo, yeroo musliimoon labbayk Allaahumma labbayk jechuudhaan iddoo ajaja Rabbii Ibraahimii fi haati manaa isaanii akkasumas ilmi isaanii itti guutanii fi akkasumas gammoojjii handhuurri nabiyyii kennaa kan ifa addunyaa ta'an sallallahu alaihi wasallam itti awwaalametti walitti qabamaniiru. Nutis iciitii walitti qabama kanaa isin yaadachiisuuf kan jalqabarraa kaasneef. Nu haa gayu gaarabbiini obsimee yaa buleeyyan diini obsimee yaa buleeyyan diini himmamin ni dhuftii nasriini hin shakkin ni dhuftii nasriini achumaan nu haa eegu gaarabbiini
يا الله نمودي سن ممودا من الراء لفك أيقا يهودا وصوبونيو غران كنية مادا ملفا القبي ورتوهيدا ستبوني يا أبا رحمة بودا ددفي من دك بنسريني أجتمان نهائق ربيني أجتمان نهائق ربيني dhaggeeffattoota hordoftoota keenya haaluma hordofaa turtaniin obboleessi keenya Abbaas qophii bareedduu nuuf dhiyeessee jira. Jazaahullahu khairan. Baarakallahu fiihi. Qophiiwwan keenya guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu. Obboleessi keenya Abbaas jazaakallahu khairan. Ergaan ati dhuma irratti dabarsitu jira. Jazaakallah ergaan dhaamsi an irratti dabarsee jiraate dhimma waa'ee boykootii ilaalchise obboleewwan dhimmi kun waa'ee obboleewwan biyya alaatti argaman diaasporaa kan hin ilaallanne ta'uu ibsa. Akkasumas obboleewwan biyya alaa jiran ammoo hojii tokko hojjechuu ni danda'anii hanga danda'an kan biyya alaa jiran suniin maatiiwwan isaanii kan biyya keessa jiraniin yoo maallaqa kan ergan taate maallaqa san sharafaniitiin maallaqa ta'e tokko sharafanii saantima biyya keessa san dhiibba mootummaa irra gaggeessuuf jecha haal saniinis dhiibba gaggeessuun ni danda'ama jedheeti yaada. Jazaakumullah khairan. Dhugumatti yaada akkam bilchaata takka dhiyeessite Abbaas waa bareedadha. Ummanni keenya biyya keessa jiru harka qalleessa ta'uu wajjin ummanni biyya alaa keessatti argamu shoora guddaa qabsoo kana keessatti fudhataa ture ammallee fudhataa jira. Dhugumatti mee doolaara tokko namtichi ergee doolaara tokko jechuun birri Itoophiyaa 20 yookaan 17 eegite argitee gara Ahmeddiin Jabaliif gara argitee warrootan waggaa 18 sanitti hiikuuf deema doolaara tokko eegee erge. Akkasumas ummanni gara Eeshiyaa keessa jiran Saudi Arabiyaa, Dubai, Qatar, Kuwait jiran kun hunduu maatii isaaniidhaaf qarshii eegee ergan. Qarshii sanii maatiin immoo saantimoota gabaarraa guuran eegi mana ol ka'an taate qabsoo kana deeggaran jechuudha. Waan guddaa nu yaadachiifte jazaakallahu khairan. Dhaggeeffattoota hordoftoota keenya qophiin keenyaa guyyaa har'aaf qabannee dhiyaannee kana fakkaatu sagantaawwan keenya wajjin turtii taasiftaniif hedduu isin galatoomfanna. Sagantaa raadiyoo daandii haqaa irratti yaada keessan nuuf gumaachuu hin dagatina. Raadiyoon daandii haqaa qabeenya keessan, raadiyoo daandii haqaa guddisuun dirqama keessan, qabeenya keessan kunuunfachuun dirqama keessan. Kanaaf wanta barbaachisu hundaan qabeenyaaf beekumsaan raadiyoo keessan cina dhaabbattanii akka raadiyoo kana guddiftan maqaa rabbiitiin waamicha keenya isiniif taasisa. Sagantaa keenya guyyaa har'aa kanneen kan isiniif dhiyaanne an obboleessi keessan Hamzaa Booranaa fi obboleessi keenya Abbaas Ibn al-Islaam wajjin ta'uudhaan gama kutaa teeknikaatiin obboleessi keenya Abul Khairin wajjin ture. Obboleewwan keenya magaalaa Kofalee irraa mana hidhaa Shaashamannee keessatti turtanii hiikamtan ammas irra deebi'uudhaan baga gammaddan maatiin isaanis baga gammaddan hawaasni muslimaa bal'as nus baga gammanne baga oolmaan gammanne jenna. Inshallah guyyaa boriif dhiyeenya kanatti ni hiikaman kan jedhaman ustaasota keenyallee koree keessaa ustaas Yaasiin Nuuruu fi akkasumas obboleewwan keenya kan galmee ustaas Abubakar Ahmed Jalat shororkummaan himatamanii mana hidhaa keessatti roorrifamanii turan rabbiin isaanis bilii isaanii kee maatii isaaniitti walitti nu haa dabalu hamma sagantaa keenyatti aanutti deebinee wal arginutti. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Allahu Rabbi ya jaba qabeenna qabnu sikaba قوة في قدرة لكم سكبا قوة في قدرة لكم سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان الله ربي يا جبا جبنكم سكبا قوة في قدرة لكم سكبا نور الدبني نور كاسوا ندبان